artist Hacaaluu Hundeessaa waa'ee haadha warraa isaa yookiis haadha manaa isaa irratti wantoota ijoo ta'an wantoota lamaaf sadii qabadheetan gara keessan dhufee jira. An garuu har'a wanta dubbachuu barbaade waa'ee haadha warraa isaati. Waa'ee haadha warraa isaa obboleessi keenya kun gaafa addunyaa kanarra jirutti dubbannaa ishee na ajaa'ibsiisee jira. Kunis waltajjiin sun waltajjii namoonni hedduun isaanii irratti argamanii jiranidha. Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti namannaa. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos kan isin jaallatu. Biyya keessas ta'ee biyya alaa teessanii kan hordofaatti jirtan, bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu, akkamiin yoo nageessanii? An fayyaa kootii, nagaa kootii, maqaan Waaqayyoo kan galateeffameef kan ulfaatu nuuf haa ta'u. Egaa qophii waa'ee haadha warraa kabajamaa obboleessa keenyaa artist Hacaaluu Hundeessaa waa'ee haadha warraa isaa yookiis haadha manaa isaa irratti wantoota ijoo ta'an wantoota lamaaf sadii qabadheetan gara keessan dhufee jira. Egaa kan isin hordofaatti jirtan kun Yididiyaa Tuubiidha. Egaa Yididiyaa Tuubiin qophiilee garaagaraa faaruus ta'ee barnoota mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo kan eeggate gara keessaniin ga'aatiin ture kaayyoon isaa mul'atisaa jechaadha. Kanaaf yuutuubii kanaaf haaraa kanneen taatan viidiyoo kana laayik gochuudhaatiin akkasuma sabiskiraayib gootanii gara gola Yididiyaa yuutuubiitti akka dabalamtan kabajaanan isin gaafadha. Egaa kan isinii wajjiniin turu an barsiisaa faarfataa qixxeessaa yaadataati. Dhimmi ijoon keenya waa'een har'a waliin dubbannu waa'ee haadha warraa artist kabajamaa obboleessa keenyaa artist Hacaaluu Hundeessaati. Egaa artist Hacaaluu Hundeessaa erga lubbuudhaan addunyaa kanarraatii godaaneeti waggaa tokko lakkoofsiseetiin jira jechaadha. Kanaaf lubbuu isaa Waaqayyoo haa jannachiisu, cina Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoobiin haa jiraachisu jenna. Obboleessi keenya egaa nu biraati kan inni godaane. Egaa waa'ee isaa dubbachuudhaatiif isinis ni beektu waan ta'eedhaaf waa'ee isaa wanta dubbadhu hin qabu. Tokkoffaa akka mana amantaa keenyaatti mucaan kun kan keenyadha. Obboleessi keenya mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoodha kan inni hordofaatti ture. Maatiin isaa, haati warraan isaa, haati isaa, abbaan isaa gara keenya yookiis gara mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoodha kan isaan hordofan jechaadha. Kanaaf egaa amma Waaqayyoo dhugaa isaa haa baasu jecha an garuu har'a wanta dubbachuu barbaade waa'ee haadha warraa isaati. Waa'ee haadha warraa isaa obboleessi keenya artist Hacaaluu Hundeessaa gaafa ishee waamaa ture yookiin yeroo lubbuudhaan jirutti kennaa jedheeti kan inni ishee waamu jechaadha. Kanaaf kennaa Hacaaluu Hundeessaa kan taate irratti waa'ee ishee waan lamaaf sadii waan hin caalle kanan dubbachuu barbaadu jechaadha. Kanaaf hanga xumuraatti akka na wajjin taatan kabajaan isin gaafadha. Isaan dura waa'ee ishee otoon hin dubbatin dursa viidiyoo gaafa kabaja yookiis yaadannoo waggaa tokkoffaa isaa irratti haati warraa artist Hacaaluu Hundeessaa kan isheen dubbattetu jira jechaadha. Wanta isheen dubbatte kana viidiyoo isaa kana hanga xumuraatti dhaggeeffadhaati.
jechoota isheen jette kana keessatti wantan isin yaadachiisu, wantan isin hubachiisutu jira jechaadha. Kanaaf iyyuu viidiyoo kana jalqabaa haga xumuraatti daawwadhaatii isa booda walitti deebina. Viidiyoon kunis kunootti garuma viidiyootti. Hunda dursee Waaqni akka hunda dandeenyu nu taasisee asiin nu ga'uu isaatiin Waaqayyo haadha isaa wajjin haa galatoomu jedha. Hacee koo waggaa har'aa waliin turre. Har'a garuu nu jidduun jirtu. Ta'us qaamaan nurraa gargar baate malee yaadaaf qalbiin kee nu bira jira, waliin jiraannas. Keessummoonni kabajamtoonni, abbootiin amantii, uummanni biyya keessaaf biyya alaa, hiriyoonni Hacee biyya keessaaf biyya alaa, qeerroowwanii fi qarreewwan akkasumas daa'imman hundi gaddi keessan gadda keenya jettanii nu cinaa dhaabbachuun aantummaa keessan nutti argisiistan hundi maqaa abbaa warraa koo goota jaalalaa, gooticha abbaa dhugaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye artist Hacaaluu Hundeessaatiin galatoomaan jedha. Baga nagaan dhuftan. Hacee koo akkuma atuu jette siif jiraadhee du'uun koo egaa waan hin oolle gaariif ammeenya kee walii isaan wallaale kan si dinqu awwaalama dhabduun ta'e kanan gaabbu kan na aarsu bifa tokkoon meeqan du'e. Eeyyen Hacee koo bifa tokkoon waa lama dhabduun ta'e sis dhabeen dhugaa keessa dhabe. Dhugaan kee Waaqaa fi mucayyoo si bira jirtu qofa bira jira. Kan si nyaattees kan si nyaachistees ishuma. Atuu akkuma jette kan nama nyaatu nu keessa jira jette mitiire. Hacee koo ati hin duune hin duutus kan du'e warra si ajjeesne jedhanii yaadan seenaa hin qabne warra garaadhaaf buludha. Hacee koo seenaan bara baraan si yaadata. Haceen koo akkuma jedhe dhugaan kee dhugaadha. Mul'atee ifa jira. Haqa kee hinaalu beeka si miidheera. Si dhabee jiraachuun hedduu nanii turre dhiifama naan godhin waa tokko siinulli. Dhugaan kee mul'atee ifa jiraatus haqni kee ifa jiraatus kan dhokate yoo ta'us gaafa Rabbi jedhe ba'uunsaa hin oolu. Kun immoo abdii kiyyaa fi abdii uummata keetiiti. Hacee koo ati hin duune hin duutus yaa gootummaa kee yaa kaayyoo kee waan manittiin siibsuun qabu yeroo mara waliin jiraanna. Ati anaaf biyya fagoo deemteetta yaadaa fi qalbiin kee nu waliin jiraata. Gaaffii wabii gaaffii milkii keessattuu kan giiftii deebii dhabullee ijaan si arguu baatanillee yaadaaf qalbiin si waliin jiraatu. Hacee koo anii fi ati waliin jiraannee ijoollee keenya guddifannee dulloomnee waliin duunan siin jedha ture. Ati garuu lakki kiyyuu ati ijoollee guddista naan jechaa turte. Edaa akka duutu hin beekta ture maaf natti hin himne kuni gaafii kiyya. Hacee nama lubbuun jiru hin faarsu jette. Warri Hacee koo ajjeesistan dhugaa fi dhiiga isaa dhoksitan ilma bubbula malee dhugaan ilma baha. Dhugaan ilma Waaqaati jedha Oromoon yeroo mammaaku.
Acee koo dandeettii fi obsa siif kenne anaafis ijoollee keefis uummataafis haa kennu. Osoo fakkeessuu fi fakkaachuu dandeesse yoomsi dhabna turre. Ijoolleen kees abbaan keenya hin dhufu jedhanii nan gaafatan ture. Acee maallee akkan maaliin si madaalu maaliin si ibsu ati anaaf ijoollummaa koo mana barumsaa koo beekaa koo jiruu koo waan hunda kooti. Namni kana hunda dhalee akkamiin jiraachuu danda'are gaafii deebiin qabu. Acee koo boolla kee daadhiin haa guutu. Dhiiga fi dhiiga kee dhugaa fi dhiiga kee Rabbi haa baasu. Warreen si waliin wareegamanis boolla isaanii daadhiin haa guutu. Akka imaanaatti kanuun uummata kootiif dabarsu. Namoonni biyya keessaa biyya alaa maqaa isaatiin daldaltan gara barbaadanitti ooftan kana dhaabaa. Warri yeroo inni lubbuun jiru diina isaa taatanii amma immoo fira isaa fakkaattan of duuba deebi'aa of ilaalaa. Mee erga boqatee haa ciisu yoo dandeessan warri fakkeessitan fakkeessuu irra ta'uutu caala. Waan ta'eef dhugaadhaan dubbadhaa, dhugaadhaaf mormaa, jiraachuuf jecha sammuu keessaniin gowwomsinaa. Dhugaa acee koo akka bahu amantii qabdaniin Rabbinaaf kadhadhaa. Egaa hundi keenya akka namaatti akka lammiitti maqaa acee hojii acee seenaadhaa ol akka jiraatuuf hundi keenya dirqama lammummaa haa baanu. Galatooma. Egaa hordoftoota Edidiyaa Tuubii kan taatan egaa kan isin hordofaa jirtan namoonni haaraa taatan yuutuubii kanaaf kun Edidiyaa yuutuubiidhaan barsiisaa faarfataa qixxeessaa yaadataati kan isinii wajjiniin jiru. Dhimmi nuti irratti dubbataatti jirru jechaadha waa'ee dhimma haadha warraa artiistii Hacaaluu Hundeessaa wanta isheen dubbatte irrattidha. Egaa amma viidiyoo irratti akkuma ilaaltan jechaadha waa'ee ishee wantoota 2-3 dubbachuun barbaada. Egaa Waaqayyoo lubbuu ishee haa dheeressu, ijoollee ishee haa guddisu jedha. Dhugaa abbaa warraa ishee immoo hundumaa kan caalu Waaqayyoodha. Waaqayyoo dhugaa obboleessa keenya artiist Hacaaluu Hundeessaa nuuf haa baasu jedha. Egaa waan isin ajaa'ibu obboleessi keenya kun gaafa addunyaa kanarra jirutti foddaa televezyiinii garaagaraa irratti gaafa daawwataatiin turtan dhagaa turtanii bakka kaayyoon isaa namoota gargaarudha. Namoota harka qalleeyyii ta'an, namoota dadhaboota ta'an gargaarudha. Maatii masaarraa illeetii ka'ee egaa maatiin isaa iddoo garaagaraatti waa baay'ee dubbataniiru jechaadha. Maatii isaa ofii isaatii jireenya koon fooyyeffadhaa, jireenya gaariin jiraadha jedhee mana gaarii illee otoo hin ijaarratiin maatii isaa akka gargaaraatti ture maatiin isaa dhugaa ba'u jechaadha. Kanaaf haati warraa artiist Hacaaluu Hundeessaa akka obboleessi keenya waamutti waama kennaa jedheeti kan inni waamu. Egaa wanta isheen goote keessaati tokkoffaa viidiyoo kana akka daawwattanitti jalqaba irratti jechaadha. Jalqaba irratti dubbii otoo hin jalqabiin dubbannaa ishee na ajaa'ibsiise jira. Kunis waltajjiin sun waltajjii namoonni hedduun isaanii irratti argamanii jiradha. Waltajjii sanarratti kan amantaa garaagaraa hordofantu jiru. Pirootestaantiin jira, Musliimni jira, Waaqeffataan jira, Ortodoksii Tawaahidoon jira. Amantii hedduu isaanii kan hordofan kabaja
yookiis yaadannoo waggaa tokkoffaa isaatii kanarratti wal ga'anii jiru. Nama muraasa iyyuu haa ta'uyyuu malee jechaadha. Kanaaf waltajjii sana irra dhaabbattee jalqabuma gaafa arraba ishee saattattu yeroo kana kan nuuf kenne maqaan Waaqayyoo maqaan haadha isaas kan galateeffame haa ta'u jetteetti kan isheen eegalte jechaadha. Hunda dursee Waaqni akka hunda dandeenyu nu taasisee asiin nu ga'uu isaatiin Waaqayyo haadha isaa wajjin haa galatoomu jedha. Kanaaf hagam amantiitti jabduu akka isheen taate kan nama hubachiisudha. Dhugumatti dubbachuudhaaf yoo ta'e namni tokko waltajjii hafuuraarra dhaabatee illee yeroo itti haadha Waaqayyoon galateeffanneetu jira. Isheen garuu waltajjii kanarra dhaabbattee Waaqayyoon galateeffattee Waaqayyoon qofa otoo hin taane haadha isaa wajjiniin galateeffatte. Haati Waaqayyoo kan isheen galatoomu maqaan Waaqayyoo maqaan haadha isaas kan isheen jette haadha Waaqayyoo kan beeknu isheenis kan beektu qulqulleettii Dubroo Maariyaam. Haadha Iyesuus kan taate, haadha Elshaadaay, haadha Adoonaay, haadha Amaanu'eel, haadha Iyesuus, haadha Kiristoos kan taate qulqulleettii Dubroo Maariyaamidha. Kanaaf egaa yeroo itti addunyaan kun haadha Waaqayyoo itti salphisu keessatti yeroo itti haadhi Waaqayyoo akka maqaan ishee hin dhaamne dhaloota maqaa ishee dhoksu kana keessatti waltajjii kanarratti egaa obboleettiin keenya Waaqayyoon galateeffattee Waaqayyoon qofa otoo hin taane haadha Waaqayyoon gadameessa keessatti baatte haadha Waaqa keenyaaf haadha kan taate Dubroo Maariyaamiin kan isheen itti galateeffatte jechaadha. Kun egaa dhugaadha. Namni kamiyyuu kan irraatii hubachuun irra jirudha. Namni kamiyyuu kan irraa baratu, kan irraa hubatu ta'uusaa asumaanan ergaa kiyya dhaamuu barbaade. Inni kan biraanii obboleettiin keenya wanta dhaloonni irraatii barachuudhaa qabu keessaatii tokko egaa wanta Hacaaluun gochuudhaaf kaayyoo isaa mul'ata isaa wanta ta'e illee fiixaan wanta baasaatti jirudha. Miidiyaa garaagaraa irratti darbaatiin ture egaa namoota harka qalleeyyii ta'an kan waan nyaatan waan dhugan hin qabne sooraa akka isheen turte jechaadha. Yeroo darbee kan beela'e beela baase kan dheebote dheebuu baase jedhee akkuma kitaabni qulqulluun dubbatu yeroo dhufaatii isaa isa lammaffaattis gaaffii nuti gaafatamu keessaati inni tokko isa kanadha. Beela'een beela nan baasne dheebodheen dheebuu nan baasne kan jedhudha. Obboleettiin keenya kun garuu warra beela'an beela baastee warra dheebotan dheebuu baastee jirti jechaadha. Kanaaf egaa Waaqayyoo umurii dheeraa isheedhaaf haa kennu. Hojii gaarii kana akkasumaan akka isheen itti fuftu Waaqayyoo laphee haga dhumaatti jabaatee dhaabatu isheedhaaf haa kennu. Waaqayyoo gadda ishee irratti isheedhaaf haa hirmaatu. Gadda dhala namaa kan hirmaattu haati Waaqayyoo qulqulleettii Dubaroon Maariyaam gadda ishee irratti isheedhaaf haa hirmaattu ishee jajjabeessituun jedha. Inni kan biraan inni sadaffaan egaa waa'ee faantuudha wanta dubbachuudhaaf barbaadu keessaati. Inni sadaffaaf inni xumuraa egaa waan baay'een dubbachuu danda'ama garuu wanta ani qabadhee dhufe keessaati jechaadha. Mana amantaa godina Shawaa Lixaa kan Amboo qulqulleettii Kidaane Mihiratii ijaarsarra jira. Kun suura isaa akkuma isin ilaaltan kana jechaadha. Mana qulqullummaa maqaa haadha Waaqayyoo qulqulleettii Kidaane Mihiratii kakuu dhiifamaa yookiis waadaa dhiifamaa kan taate haadha Waaqayyoo ijaaramaatti jiru kanaatii fi qarshii 100,000 kennitee jirti jechaadha ijaarsa mana kanaatii fi dhugaadha. Waaqayyoo egaa ani akka amanaa Ortodoksii Tawaahidoo tokkoottidha kanan dubbachuu barbaade. Egaa kanaaf hordoftoonni kiyyaa ididiyaa yuutuubii kan hordoftan egaa wanta jechuu barbaadu Waaqayyoo jireenya bara baraa isheedhaaf haa kennu. Gatii lubbuu isheedhaaf haa taasisu. Akkasiin jettanidha kanan barbaadu. Ani miidiyaa kanaatiin egaa ba'ee akka nama amanaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo tokkootti asirraatiin gaafan dubbadhu. Isinis biyya keessas ta'e biyya alaa teessanii bakkuma jirtanitti kadhannaa keessan keessatti illee akka yaadattan
kadhannaa keessan keessatti Waaqayyoo jireenya bara baraa akka isheedhaaf kennuudhaaf akka isheedhaaf kadhattanii dhugaa abbaa manaa isheetii, dhugaa abbaa warraa isheetii, dhugaa abbaa ijoollee isheetii Waaqayyoo akka baasuuf akka kadhattan jechuun barbaada. Warri yeroo inni lubbuun jiru diina isaa taatanii amma immoo fira isaa fakkaattan of duuba deebi'aa, of ilaalaa. Mee erga boqatee haa ciisu yoo dandeessan warri fakkeessitan fakkeessuu irra ta'uutu caala. Waan ta'eef dhugaadhaan dubbadhaa, dhugaadhaaf mormaa, jiraachuuf jecha sammuu keessaniin gowwomsinaa. Dhugaa acee koo akka bahu amantii qabdaniin Rabbinaaf kadhadhaa. Egaa haadha warraa artiist Hacaaluu Hundeessaa obboleettii keenya Faantuu Waaqayyoo jireenya bara baraa siif haa kennu, Waaqayyoo jajjabina siif haa kennu jechuun barbaada. Umurii kee siif haa dheeressu, ijoollee kee siif haa guddisu. Kanumarra immoo kana kan caalu hojii gaarii akka hojjettu, hojii nama boonsu akkati hojjettu abdii guddaadha kanan qabu jechaadha. Kan biraani akkuma abbaan warraa ishee dubbate jechaadha. Weelluu isaa keessatti egaa waa hedduudhaan weelluu sana keessatti egaa waa'ee biyyaa faarsuun jira, waan garaagaraatti wanti faarfamu jechaadha. Waa'ee biyyaa, waa'ee naannoo, waa hedduudhaatiin ni faarfama. Sana keessatti waa'ee haadha warraa isaa weelluu isaa duraa keessatti dubbatee jira. Hundi keessaniyyuu akkuma dhageessan jecha miidiyaa garaagaraa irraati hunda dandeessuu koo jedhee akkuma inni dubbate jechaadha. Egaa dhugumatti Faantuun kabajamtuu obboleettiin keenya Faantuun hunda dandeessuudha dhugaadha. Waa hedduu akka isheen dandeessu nan beeka. Akkuma isaatti immoo akka isheen saba ishee akka isheen boonsitu, nulli akka nuti isheedhaan boonnu abdii guddaan qaba. Egaa jalqaba irratti waa'ee Faantuudhaa maal dubbachuudhaaf jedha jettanii waan baay'ee akkasii yaadaa turtan nan beeka. Egaa ani waan isheen waan gaarummaa isheen hojjettedha. Kanan dubbachuudhaa barbaade, bira darbuun hin barbaanne, waa'ee ishee dhoksuu hin barbaanne, mul'isuu hin barbaade. Kanadhaa jalqabaa kaastanii hanga xumuraatti kan hordoftan galatoomaan isiniin jedha. Egaa Waaqayyoo jireenya bara baraa isheedhaaf haa kennu jettanii kadhannaa keessan keessatti akka yaadattan dhiiga obboleessa keenya artiist Hacaaluu Hundeessaa dhangala'ee kana otoo hin taane Waaqayyoo dhugaa isaa akka inni baasu, lubbuu isa kan isaa immoo cinaa waan gaarii hojjetaa ture, hiyyeessota warra dadhabaniidhaaf iddoo hedduutti qaqqabaafiin ture jechaadha. Ofii isaa jiraachuu irra darbeetu namni biraa akka inni jiraatu kan barbaadaa turedha. Waaqayyo egaa obboleessa keenya laphee laafaa kan qabu, Waaqayyo hojii isaa gaarii ilaalee cinaa Abiraam, Yisihaaq, Yaaqoobiin akka inni jiraachisu Waaqayyoon kadhadha. Egaa sagantaa koo kan har'aatiif qabadhee gara keessan dhufee kanumadha jechaadha. Sagantaa biraatiin immoo deebinee hanga wal agarrutti bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoodhaa isinii fi haa baay'atu. Biyya keessas ta'e biyya alaa teessanii kan hordofaa jirtan egaa qophii biraatiin deebineetiin walitti dhufna. Haga sanatti garuu hiriyoota keessaniifis ta'e namoota itti dhiyaattanitti gara gola ididaa yuutuubiitti dhufuudhaatiin qophii keenya akka isaan hirmaataniitii fi gara gola ididaa yuutuubiitti akka affeertan kabajaanan isin gaafadha. Nageenyi Waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Araarsummaan haadha Waaqayyoo qulqulleettii Dubroo Maaramiif eegumsi ergamoota Waaqayyoo eebbaa fayyaanii raajota isaa suuqni wareegamtoota isaatii hunduma keenyarrayyuu oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaadhaan tura.